Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Araarsa Mul'isaa Official namoonni jalqaba gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan viidiyoo asirraa gadi lakkifamu yookiin immoo maxxanfamu daawwadhaan sinin jedham. Egaa chaanaaliin kun yeroo darbe keessa wantoota namni irraa barachuu danda'u maxxansaa tureera. Yeroo ammaa kana immoo wantoota namni irraa barachuu danda'u maxxansaa jira waan ta'eef subscribe gochuudhaan chaanaalii kana guddisaan sinin jedham. Egaa guyyaa har'aa kana immoo Hibboo qabadhee isiniif dhiyaadhetan jira. Hibboon kunis akka armaan gaditti itti fufa. Tokko galgala gadii ganama holii kofoo yookiin surree. Lama anoo ergaan naqaa ati eessa dhaqxaa deebiin isaa gaaddidduu. Sadii yoo ciisu akka reeffaa yoo ka'u akka leencaa deebiin isaa qawwee. Afur yoo ba'u mana laala yoo galu ala ilaala deebiin isaa gaanfaree. Shan dukkanni gumbii guute deebiin isaa nuugii. Ja'a godoon gamaa balballi ishee lama deebiin isaa funyaan. Torba amma majii geessi biyya waliin geessi deebiin isaa biiftuu. Saddeet yoo ilaalan akka dhagaa yoo nyaatan akka dhadhaa deebiin isaa dinnicha. Sagal kuunnoot deebiin isaa uraa manaa. Kudhan uleen abbaan konaaf mure hin cabus hin badus deebiin isaa maqaa. Egaan daawwattoota keenya hibboo kanarraa waan guddaa barattu jedheen abdadha. Egaa namoonni viidiyoon kun isinitti tole subscribe gochuudhaan chaanaalii kana guddisaan sinin jedham. Egaa yeroo biraa viidiyoo biraa qabadhee hangan isiniif dhiyaadhutti turtii gaarii qabaadhaa.